Akkam jirtan hordoftoota keenya kun qophii hariirooti. Qophiin hariiroo OBN International irratti kan isiniif darbudha. Qophii keenya irraatiin keessummaa qabannee dhiyaanneerra biyya Ameerikaa irraa jechuudha. Adde Yehubdaad Jabeessaa jedhamu dura teessoo hawaasa Las Veegaasii akkasumattis immoo fiilmii hojjechaatiin jiru dhimma kanarratti fuulleffachuudhaan kan isin biraan geenyu ta'a. Hanga xumuraatti nu faana turaa kan jennu ogeeyyii istiidiyoo maraa dabalachuudhaan qophicha qopheessuun kan isiniif dhiyeessu ana Kaaduu Baqqalaati. Turtii gaarii. Fiilmiin Irbuu Seenaa jedhamu ba'aatiin jira. Yeroo ammaa kana hojii isaarra jirtu. Fiilmiin kun maal irratti xiyyeeffata? Kan inni xiyyeeffatu kan inni jalqabe Oromiyaa keessatti kan nuni bal'inaan irratti hojjenne garuu magaalaa gudditti, magaalaa bareedditti, magaalaa Las Vegas keessattidha. Qabxiileen inni of keessatti qabatee jiru waan baay'eedha garuu isaan keessaa muraasa yeroon tuttuqu aarsaa jaalala dhugaa kanfalamu fa'aa eenyummaa ofiif hadhaa uumachuu duudhaa ofii kan kaleessa gatiidhaan dabarsamee nutti kenname dhalootatti dabarsuudha kaayyoon isaa. Mudannoo yookaan bu'aa ba'ii jireenya gidduutti nu quunnamanii kan hawaasatti agarsiisee barsiisa kennuudha. Kan adda isa godhu immoo afoolaa fi jechoota mimmiidhagooni kan faayyamee sadarkaa jaarraa 21ffaa haay istaandardiidhaanii hamma nu danda'ametti hojjannee jirra. Kan bashannansiisaa nama barsiisuudha. Nama kolfisiisuu. Wanta Oromoon kaleessa keessa darbe qofa otoo hin taane new generationidhaaf ijoollee dargaggoota dargaggeellii keenyaa fi akka isaan duudhaa isaanii qabatanii ceehanii fi kan barumsa guddaa barsiisaa bashannansiisaa ergaa guddaa of keessaa qabatedha. Kanadha ergaan bu'uurri isaa. Eenyu faatee irratti hirmaate? Aartii Oromoodhaaf fedhii qofa otoo hin taane dandeettii qofa otoo hin taane of laatanii hojjetanii hawaasa keenya keessa jiranii godinaalee Oromoo hundarraa walitti fudhatamanidha. Qoda Oromoo godinaalee Oromoo hundumaa keessatti argita. Ijoollee kennaa qabanii ijoollee yeroo isaanii aarsaa godhanii kaayyoon isaanii aartii Oromoo guddisuu duudhaa keenya dhalootatti dabarsuu qabna jedhanii ijoollee hojjetanidha. Gara namoota 17-18 ta'antu keessatti hirmaatee jira. Ijoolleen kun kan aartii adda gochuu barbaadu sababii mataa koodhaanii godina hundumaarraa walitti fudhadhee loqoda hundumaatu keessa jira. Aadaa hunda keenyaatu keessa jira. Kana bal'inaan itti yaadnee irratti mari'annee waliin gurmuudhaan hojjanne jechuudha. Dhimma kanarratti hojjechuuf maaltu si kakaase? Kun gaaffii bareedaadha. Aartii Oromoo irratti akkan hojjedhu kan na kakaase wantan sitti mu barbaadu Oromoon nuun fagaannee haa jiraannu iyyuu malee foon keenya isaa jiraatu malee qalbiin keenya biyya jiraa eenyummaa keenya isa kaleessatti hin dhalanne isa waaqayyo ittiin nuuf laate wanta tokkoon sin jechuuf fedha. Asitti biyya ormaa keessatti yeroo jiraannu namoota addunyaa adda addarraa walitti dhufanii wajjiniin kan walitti qabamanii wajjin kan nuun bakka hojiitti bakka adda addaatti waliin hojjannu. Waa'ee Oromoo kana garuu yeroon taa'ee ilaalu waanan keessaa dhaladheef itoo hin taane aadaan keenya safuun keenya kaleessatti guddanne aadaa akkamii wajjiniin iyyuu kompeerin godhu. Kana amma nu danda'ametti ijoollee Oromoof qofa otoo hin taane bakka jirru kanatti guddisnee afaan adda addaadhaan illee hiiknee aadaa keenya dhalootatti dabarsuu qofa otoo hin taane bakka jiru hundumatti dagaagsuu qabna. Yaada jedhuun qaban ture yeroo adda addaa yeroo dheeraadhaaf kan iskiriptii barreessuu jalqabe iskiriptoota adda addaa nan barreessaa waggaa dheeraadhaafidha. So yaada kana abbaa manaa koo wajjiniin nan mari'adhaa hiriyoota koo wajjiniin nan mari'adhaa aartii kana keessatti galee yaada kana yeroo dhiyeessu 100% kan na bukkee dhaabbatee kun hawaasatti uummatatti gadi ba'uu qaba. jedhee kan na bukkee dhaabbatee wanta kan akkan hojjedhu kan na jajjabeessee
wanta kanallee akkan galmaan ga'u kan na godhe Waaqayyoon gaditti abbaa manaa koodha. Asumaanii abbaa manaa koodhaanii baay'ee galateeffachuu barbaada. Kaayyoon konni guddaan aartii Oromoo guddisuu qabnaa qofa otoo hin taane aadaan keenya adda waan ta'eef, duudhaan keenya adda waan ta'eef, ooltee bultee seera itti bulmaataa keenya adda waan ta'eef haala ammayyaadhaan wanti kun itti fufuu qaba isa jedhu keessaa qooda fudhadhee seenaadhaaf jenneetudha. Asirratti kanan jechuu barbaadu fiilmii kana anaa barreessu malee hunduma keenyatu keessatti hirmaate ijoollee keessatti hojjetanii asumarraan abbaa gibee piroodakshinii fiilmii kana hojjechaa jiru Caalii Yaaddeessaa fi Biruukiin baay'ee galateeffachuu barbaada. Itti dhimmanii qooda guddaa keessaa fudhatanii itti dadhabanii wanti kun akka galma ga'ullee gargaaraa daayireektaraa koo jechuudha Caalii Yaaddeessaa. Gorsitoota koo Dr. Taaddasa abbaa manaa koo Makoonan Addunyaa bal'inaan yeroo guddaa yeroo dheeraatti fudhatanii waggaa dheeraa natti fudhatee jira fiilmii kana bakka ga'uu fi sababa adda addaadhaan tokko ijoollee baay'een qabaa hojii fuul taayimiin hojjedha. Koominitii koo waggaa lamaan darbee fi pirezidaantii ta'ee tajaajilaan ture. So kanarraan kan ka'e yeroo baay'ee na jalaa fudhate gara waggaa 4 erga jalqabne faayinaalii garuu haala baay'ee nama hawwatuun xumurree jirra. Yeroo dhiyoo kana keessatti biyya alaaf biyya keessatti agarsiisuuf qophii xumurree jirra. Asumaanii hawaasa keenya biyya keessa jiru lammii koo saba Oromoodhaanii waamicha koo dhiyeessuu barbaada. Oromoota biyya alaa jiraniif illee waamicha koo dhiyeessuu barbaada. Fiilmii itti dadhabamee gatii guddaatti baafame kana bukkee haa dhaabbannu, haa laallu, aartii keenya haa guddisnu, seenaa keenya dhalootatti haa dabarsinu dhaamsa koodha. Fiilmiin afaan Oromoo bal'inaan gabaarra hin jiru. Kun maaliif jetta? Artistoota keenya biyya keessaa yeroo ilaalu yeroo baay'ee natti dhaga'ama, baay'een gadda. Aartiin Oromoo amma irra jiru baay'ee gaariidha. Sababiin isaas hacuuccaa Oromoon kaleessa irra turerraa yeroon argu kaleessa afaan Oromoo afaan reediyoodhaan illee reediyoo cabsa jedhamaa ture gatii guddaatti kaffalanii itti hidhamanii sadarkaa kanaan gahanii artistoota keenya baay'ee galateeffachuu barbaada. Isa gatii guddaan itti baafame kanammoo ammas guddisuudhaa fi qarreef qeerroon Oromoo bal'inaan irratti hirmaachuu qabu, bal'inaan irratti hojjetamuu qaba. Rakkinni guddaan kan inni ta'ee natti mul'atu koppii raayitii hin jiru biyya keessa. Yeroo baay'ee fiilmiin akka hin dhaga'utti hinatamaa. Dafee yuutuubiitti jalaa bahaa fiilmii hojjechuun baay'ee ulfaataa. Amma waanan keessa galee argee fi gatii guddaa nama baasisaa. Ijaa kanaa fi namoota kana artistoota keenya bukkeen dhaabbannu yoo ta'e aartiin Oromoo yeroo inni hojjetamee gadi bahu dhaqnee laalluuf yoo ta'e irraa hin binnu yoo ta'e haala kamiin iyyuu guddachuu hin danda'u. So kan guddisuus danda'u numadha. Qomooma koodhaa. Kan bira dhaabbachuus qabu qomooma koo lammii koo Oromoodha. Afaan Oromoo guddina afaan Oromoodhaa fi aartiin Oromoo gahee guddaa taphata waan ta'eef hundi keenya aartii Oromoo guddisuu kana irratti gahee keenya bahuu qabna. Isa hojjetee dhiyeessu qofa otoo hin taane mogoleen isaan bu'uurraa waan ka'e natti fakkaata. Sababiin kana jedheef yeroon biyya keessa tureesti amma artistoonni baay'een ammallee xiqqoo amma tokko wayyaa hojjetanii umurii isaanii guutuu jireenya isaan jiraatanii maal sabaaf sablammoota warra kaan wajjiniin yeroon madaalsisee ilaalu baay'ee jireenya akkasii jiraachuu hin qabanii bira dhaabbachuu qabna, gargaaruu qabna. Aartii isaanii jajjabeessuuf jecha intini jechuu ni qabna, bira dhaabbachuu qabna. Miidiyaan afaan Oromoollee gahee isaa bahuu qaba. Akkuma amma gochaa jirtanii beeksisuu fi namoota sana gadi baastanii gargaaruu hojii isaanii kana hawaasa kanatti mul'isuu abbootiin qabeenyaa keenya achumaan qabeenya isaanii akka isaan beeksisanii fi gargaaruu
ispoonsara gochuu bira dhaabbachuudhaani aartii keenya guddisuun hin danda'ama. Garuu hammee onaa gatiidhaan as gahe waan ta'eef aartii kana warra asiin ga'een baay'een galateeffadha. Akka saba kaanii maaliif sadarkaa addunyaatti akka bal'ina saba keenyaatti guddachuu dideedha malee haala nuun keessa dabarree dhufne irratti yeroon wal bira qabee ilaalu haala namarra jiru baay'ee gaariidha. Guddisuuf immoo furmaatni isaa Oromoo. Fiilmii ati baafte kun guddina afaanichaaf guddina aartii Oromoof maal gumaacha? Anaa fi fiilmii jechuun ani egaa haadhadha. Ijoollees qaba. Biyya qaroome keessas jiraachaan jira. Haalli sabni kootti jiraatus nan argaa. Duudhaa Oromoo kaleessa gatiidhaan nutti dabarsamee kenname yeroo tokko tokko cabaa jirus nan argaa. Kana nuun dabarsuudhaa fi waan baay'eedhaan kan barsiisuu qabnu ijoollee keenya qofa otoo hin taane naannoo keenya qofa otoo hin taane dabarree hamma humni keenya danda'u sadarkaa addunyaatti gadi baasuu qabna. Kan inni na kakaasee fi anaa fi aartii jechuun guddinni aartii guddina saba tokkoodha. Aartii jechuun ana gola nama tokko galtee yookiin immoo mana nama wayii tokko galtee wanta argite tokko namni barreessu tokko wanta baay'ee hubataa karaa adda addaan daayirekshinii adda addaanidha kan inni dubbii ilaalu. Suni wantan argee wanta jiruuf jireenya oltee bultee Oromoon keessa jiraadhu keessatti guddadhe keessatti argee yoon gadi baase wanti gaariin hojjedhe gaarummaa sanaan ummati gaarii sana qabatee akka inni gara fuulduraatti ce'uu fi wantan cabee arge wanti sirraa'u jedhee arge immoo aartiidhaan bareechee bashannansiisaa nama barsiisaa wanta akka itti fufuun barbaanne akka haadhaatti akka haadha siinqeetti akka dubartii Oromoo tokkotti akka kennaa akka aartistii tokkotti yeroo ilaalu kun aartiidhaan kan inni sirraa'uu qabu waan ta'eef namoota keenya karaa adda addaan barsiisna. Kanadha kan inni akkani kakaasu akkan hojjedhu kan na kakaase. Duudhaa makoo dhalootatti dabarsuudhaafidha. Bashannansiisaa barsiisuudhaafi jechuudha. Fiilmii kana hojjechuudhaaf bu'aa bayiiti keessa dabartee fi namoota akka kee ogummicha keessa jiraniif immoo dhaamsati qabdu maali? Bu'aa bayii guddaa keessa dabarree as geenye bu'aa bayiinsaa kan kana jedhamu miti. Garuu galmanuu ga'uusaatti amma yeroon argu baay'een itti gammadaan. Namoota akka kee ogummicha keessa jiraniifoo maal dhaamta? Wanta tokko yeroo karoorfatu karoora sana bakkaan ga'uu fi bu'aa bayii baay'ee keessa darbuu danda'a. Sana keessatti obsa godhachuu xumura keenya balbala keenya ilaaluutu nurra jira. Waa itti dadhabnee wanta tokko gaarii tokko gadi baasuu danda'utu nurra jira. Jabaadhaan jechuu barbaada. Nama dadhabsiisee nan argaa. Namoota akka koodhaaf kanan dhaabu akka isaan mogolee godhatanii akka isaan abjuu isaanii galmaan ga'uudhaa fi wanti tokko duubatti akka isaan hin qabne wal jajjabeessuu wal bukkee dhaabbachuu akka isaan qabanii kanan dhaamuu barbaadu. Ulfaadhu. Egaatiin hordoftoota keenya qophiin hariiroo har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumurameera. Qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaas ni jenna.